Yoo akkam jirtan hordoftoota jaallattoota fi dhaggeeffattoota keenya har'a mata duree vector representation kan jaalladhe jechuudha. Haa vectorii bakka buusu jechuudha. Waanuma takka vectorii bakka buusu. Vector representation it is started by its contents and also outcomes kan jennu dura kan jalqabnu ta'a jechuudha. By the end of this session kana yeroo hedduu waan irratti barattoota kun ijoodha. Saniif akka don't look down on it and although on me waan tuffatanii ilaaltanii miti jechuudha. Akkasumas nullee tuffatanii miti jechuudha. Maaliif jennaan it is very important point guys. Saniifuu hold it tight ol qabdan jechuudha. Jabeessanii qabachuu qabdanii identify the magnitude and direction of the vector. Vectorii fi kallattii fi jechuudha directionii akkasuma magnitude jechuudha. Hamma isaa yookaan size kennu jechuudha. Kan addaan baaftan jechuudha. Discuss how vector can be represented algebraic and graphically. Kayyoo vectorii represent algebraadhaan yoo akkasumas illee graafiidhaan kan bakka buuftan ta'a jechuudha. Discuss about the different types of vector. Akkasuma discuss about the different types of vectory iskan irratti kan mari'attan ta'a jechuudha. In the previous section kutaa sectionii amma darbee kana keessatti jechuudha. Hanga partii waan irratti hojjetee ture isa san irratti jechuudha. You learn that yookaan sectionii 1.1 irratti jechuudha. Kun amma topic yookaan sectionii 1.2 dha. 1.1 irratti kan baratan jechuudha. In previous section yookaan you learn that vector are represented both in magnitude and direction. Akka vectoriin kallattii fi hanga qabu barattee jirta. Dhugaa barannee jira. Warri hin ilaalin ammoo ilaaluu dandeessan jechuudha. On the another hand, yookaan hoggayyuu on another hand, figuratively and literal and contextual meaning waan jedhamu jira. Hiika galumsaa, hiika kallattii fi hiika balleessee haasa'uudha yookaan akka jechamatti jechuudha. Hiika kallattii sana osoo hin akka contextual meaning of osoo hin ta'in fakkeessitee haasa'u. Kana hoggaa jedhu yeroo hedduu irra deddeebi'ee waan kana you have seen it I guess akkana fakkaatutti argitanii jirtan and although you have listened it jedhin abdadha jechuudha. Karaa biraatiin jechuudha. Karaa biraatiin hoggaa karaa nuti irra yaanu kan osoo hin ta'in hiikni isa dhugaa karaa biraatiin hoggaa karaa nuti irra yaanu jechuudha. Fakkeenyaaf daandii nuti irra yaanu kanaas jechuu dandeessan. Maaliif hiika isa sirrii ta'uun karaa biraatiin hoggaa immoo wanta san karaa ati eegde saniin osoo hin ta'in yaada ati eegde san osoo hin ta'in yaada biraatiin yaada jiru of keessaa qaba. Kana akka akkasitti hubatanii saniif dhaama. Vector quantity are represented either algebraic or geometrically. Vectoriin kalaqabeen jechuudha. Kan bakka buutu maali yookaan algebraadhaan algebraa hoggaa yoo you know it guys. Kan beektan geometrically dhaan kan bakka buutu ta'e jechuudha. Okay, algebraically yookaan they are represented by a bold letter as a qubee gurraachomtee guddatte kanaan kan bakka buute jechuudha. As you can see on it, by the bold letter as a or with the arrow over the letter. Kunis akkasumatti illee arrow over isarra leetarii sanarra xiyyaa jira jechuudha. Leetarii jiru kana amma fakkeenyaaf bold qatee kana qubee isa gurraachomsafame kana gubbaa kan yoo akkana bold ta'uu baate qubee kana jechuudha. Akkanumatti osoo hin gurraachomsin jechuudha. Barreeffame xiyyaan gubbatti barreeffamu qaba. Takka immoo kun akkanuma gurraachomee barreeffamu qaba. Wal hubannee barattoota kun akkuma asirratti agartan jechuudha. Kun barreeffame gubbaatti xiyyaan kaafamu qaba jechuudha. Kun amma booldi hin taane adda addaa kun akkuma agartan asitti xiyyaan gubbaan jiru maaliif booldi taatee jirti gurraachomfamtee jirti jechuudha. Clearly now waan ta'eef ifatti kan mul'attu waan ta'eef kan beekamtus waan ta'eef jechuudha. Asirratti ammoo akkuma agartan qubeen normaal ammoo barreeffamte jechuudha. Normaal barreeffame san booda xiyyaan gubbaarra godhame. Kunis maaliif godhame vector quantity waan ta'eef maal jechuu jedhee vector quantity maal jedhee kalqabee jechuudha. For example mee fakkeenyaaf maal jenna displacement can be represented by
sa expression kanaan ibsa kanaan bakka buuti maal ibsa kana honosa kajoo kana distaansii displacementiin s kanaan bakka buuti jechuudha leengisidha jechuudha displacementii kennuu kana displacement kunis displacement kallattii san eessa jijjiiruu jechuudha walubanne displacement kennu this means kan ngati ka place okayo iddoo yookaan iddoo lafa yookaan bakka takka jechuudha isa san ka placement godhu jechuudha karaa naannoo sana osoo hin ta'in fakkeenyaaf amma let me write it down to you guys mee barreessuuf yaalu amma fakkeenyaaf displacement godhannu amma akkana jira jennu as dhufuu barbaanne gaafa inni as dhufu amma fakkeenyaaf as dhufu feene inni as jechuudha distaansii irratti asiin deemeetini asiin dhufee asiin akka dhaqee jechuudha agartanii ol distaansiidha waliigallee barattu displacement godhannu kallattumaan akkasitti jira agartee pileesii asii as ilaa akka dhufu kana dhiisee asiin akkanumatti kallattiin kutee jechuudha asiin akkanumatti kallattiin kutee kan as dhaqee jechuudha kana displacementii kennuun displacementiin qayyannuun kanaa jechuudha walubanne jeenabtadha itti fufnu gaa'ii bifa kanaan akka hubattanii isiniif dhaame jechuudha barattoota. Okay, let us move on. Mee haatti fufnu kanaan bakka bu'ee jechuudha displacementii kennuun north south west kayyuu kanaan qofatti osoo 50 kilomeetira qofa osoo hin ta'in 50 kilomeetira ta'ee karaa maalitti karaa south westiiti amma fakkeenyaaf waan reefuun tanaa san akka itti himtan hin qabdi nama kallattii reefuun tanaa san bifa kanaan barreeffamte kallattii reefu kaasuudhaaf yaalaa turre san bifa kanaan barreeffamte jechuudha pardon me guys bifa kanaan barreeffamte kallattiin ammaan kana isin agarsiisuudhaaf yaalaa jiru amma as hoggaa ilaaltan jechuudha distaansiin asiin akka dhufaa jenne distaansiin iddoo tana yoo dhufuu barbaanne amma fakkeenyaaf iddoo tana yoo dhufuu barbaanne distaansiin asirra jedhaannee nuti asirraa kaaneeti jechuudha asirraa kaaneeti asiin akkatti as dhufna jechuudha kun amma distaansiin kallattii isaa beekuu hin dandeenye barattoota maaliif beekuu hin dandeenye kana kallattii akkuma itti himtu guddumee fakkeenyaaf amma asiin akkatti gaafa akka deemtu asiin kallattii akka itti deemuu dandeessa fakkeenyaaf asiin akkatti rogartammas kallattii isa biraati jechuudha kanoo gaafa akka deemtu kallattumaan deemee isa deema jechuudha kanaaf garaagarummaan isaa kana 50 kilomeetira south west jennaan jechuudha south west akka jenneeti isa murteessina jechuudha amma kan asirratti hime kun kallattii isaa isii agarsiisuu yaadamti jechuun koo fakkeenya asirra jiru kana south west jechuu kootii miti jechuudha waliigallee barattoota waliigallee kana akka akkasitti hubattan fakkeenya asirraa kana osoo hin ta'in yaada isa kana isa gochiisuu barbaade malee fakkeenya kanaatiin south westiin kallattiin isii akkanaa miti jechuudha kana wal hubannee yaada okay kan akka fakkeenyatti isinii fuudhee malee south westiin kallattiin isaa akkanaa miti jechuudha tasuma waan ta'e jechuudha waan tasaa isin agarsiisu malee isin riilii isii asirratti baaseetii miti jechuudha barattoota kana akka akkasitti naa hubattanii isiniif dhaama jechuudha kanaafuu kun amma fakkeenya asirratti jechuudha akkuma argitan kun jeetuma eessiidhaayyuu bakka buufne walqixxataa 50 kiiloomeetira designated yakunumma designated only is the magnitude of vector magnitude qofaan kan ibsame waan ta'eef akkanaa kanaan distaansii jenna malee maalii displacement miti jechuudha walagallee barattoota waliigallee wal hubannee walagarree yaada iyyaan osoo hin ta'in yaada hubattanii yaada barattoota okay the magnitude is although indicated by placing absolute value notation around here
akkasuma magnitude kun maal ni ibsama jechuudha. Kunis absolute value ni beektan barattoota isinis. It is not unfamiliar with you. It is familiar with you keessa kana fakkaatu maaliif jennaan isin barattoota qotaa fudhaniiti waan ta'eef akkasuma barattoota keenya barattoota Afrikaa quick learners waan ta'eef kana beekuun isiniif easy salphaadha jeeyyata. Maaliif jennaan I have shown it to you in previous time also in the lower grade kutaa gaditti jechuudha. Isin garisiisudha yaaliin ture jechuudha. Akkanatti fakkaatutti sanii isa laaluu dandeessan. Garuu I will show you it. Don't worry. Kana sanii isin garisiisa sanii waan isa argisiisu hin qabu jechuudha. Absolute value bifa kana gabareeffamu fakkeenya amma esi absolute value inni please magnitude isa ban direction it doesn't matter. Direction dhimma irraa hin qabnu jechuudha. Akka asirratti kaasanii jiru kanatti. Kana akka akkasitti hubattanii barbaada. Absolute value dhaan ibsamuu dandeenya maali magnitude. Okay. Now, as you can see on here, the symbol are that donated the vector. Symbol in vector bakka buutee jechuudha. So saniifuu you can write equivalent that kan akka kanatti equivalent gootee barreessuu dandeessan jechuudha. Equivalent wal qixa jechuudha ta'e jechuudha. Waliigallee barattoota. On another hand jechuudha. Karaa biraatiin maali vector are represented geometrically kan bakka buutaa jechuudha. Akkuma asirratti argitan kun algebraically dha jechuudha. Geometricalis kan bakka buutaa jechuudha. Baay'ee maaliin geometrically baay'ee an arrow or the arrow tipped line segment jedha. Arrowdhaan kan bakka bu'u jechuudha. Arrow jaaniin gaa'e arrowdhaan kan bakka bu'u jechuudha. Kana jedhu maal jechuusaati kan xiyyaaraan bakka bu'u yookaan immoo mataa isaa san jechuudha. Fiinta isaa san muraa fiinta isaa sanii kan bakka bu'u ta'a jechuudha. Such an arrow akkasanii xiyyaan akkasanii jechuudha. Having specified links in the direction shows the geographical shows the graphical representation of a vector. Kunis kan bakka bu'u jechuudha. Graphical representation vectorii bakka bu'u jechuudha. Kan dhabii graafikaalidha bakka bu'u jechuudha. Akka giraafiitti jechuudha. Giraafiin beektan gaa'e amma tana dura viidiyoo tana gama isa amma dura jechuudha. Kaaseen ture giraafii yookaan bifa kanaan kaafamte jechuudha. Wanni qabu giraafii yookaan kaasan ni beektan mathematics keessatti it is not familiar with you guys, it is familiar with you, isn't it guys? You know it way like kan fakkaatutti sirriitti beektan yaada. Abdadallee yaada qofa osoo hin ta'in abdadallee. Okay. Graphically good representation of Gogonu. Fakkeenyaaf amma let me write it down. Asirratti gaatiyyaan naaf hin bareedu. Saniifuu please don't judge me guys with my illegible. Bifa kanaan yoon kaasuudhaaf yaale. Faradamee. Bifa kanaan kaasuudhaaf yoo yaale xiyyaa barattoota. Amma xiyyaa inni tippiin isa kanaa jechuudha. Tippiin inni xaramanii fiinti isaa kun tippi kennuu fiinti isaa kana kan kallattii kan agarsiisu jechuudha. Garuu dheerinni kun seegmentii kennuun kun inni dheerinni isaa kun jechuudha. Dheerinni isaa kun maal agarsiisa? Magnitude agarsiisa jechuudha. Saayizii kennuun jechuudha. Waliigallee kana akkaataatti baatanii isiniif dhaabu jechuudha. Barattoota. Okay, let us move on. May I interrupt? Around vector, you will use this representation when drawing vector diagram. Kana mo kan ni fayyadamtu ta'a. Yoom aero represent bakka buuftu. Kaaftanii vectorii diagramiidhaan hoggaa agarsiiftan kan ittiin fayyadamtan ta'a barattoota. The initial point of arrow is called tail, and the final point of arrow is the head, as it is indicated in figure 1.1. Akkasuma keessatti mul'atee jiru figirii takka duwwaa takka kanatti akkuma kaafamuuf yaalame
asirratti mul'atu jechuudha. Asirratti as you can see on here asirratti akkuma argitan kana jechuudha. Ifiinti isaa head jennee mataadhaan gaba qabu kan asitti immoo inni kun tailidha jechuudha. Dheerinni isaa kun jechuudha. Dheerinni seegmentii kan dheerinni isaa waliigalee dheerinni isaa maal bakka bu'een magnitude hamma bakka bu'een dheerinni isaa garuu immoo kallattiin inni deemu san hoogganu fakkeenyaaf amma xiyyaan kun akkatti yoo hagattee mutee takka immoo akkatti kanatti yoo habiba kana ta'u ta'e xiyyaan asirratti illee jabaleen koo asirratti kiliiralii miti yaada kiyya naaf hubattan jee nabdadha. Barattoota saniifuu akkatti yeroo inni kan directioniin fadhoo kana achi haajuu fadhoo akka fadhee haajuu kun bakka bu'u maali directioniidha jechuudha. Garuu immoo dheerinni isaa kun dheerinni isaadha. Dheerinni isaa wanna kaasuudhaaf yaalaa jirru kun maali magnitude bakka bu'aa jechuudha. Hanga bakka bu'aa jechuudha. Walii hubannee walagarree jee yaada. The arrow point is specific direction vector. The arrow is drawing to scale. Arrow kun drawing kate scale godhuudha. Okay. Arrow kennuun xiyyaan jechuudha. So that saniifuu jaa. It is length represent the magnitude of vector. Inni kun maal godhuudhaaf lakkaa'uudhaaf yookaan wanta tokko hisaabuudhaaf kan wanta san ittiin lakkoofnee itti dhahuufaa jenna. Lakkaa'uu kan inni dhahuus ni taagayi. Dhahuu kan inni harkaan dhahuu osoo hin ta'in miilaanis dhahuu takka kabalus osoo hin ta'in dhahuu kan jennu akkuma aadaa Oromoo keessatti dhundhuma afuudha. Tarkaanfii afuudhee yani kan hisaabuu fakkeenyaaf lakkaa'uu kan inni jechuudha afaan keenyani. Sanii akka akkasitti hubattanii saniif dhaama jechuudha. Zaaroon kun bakka bu'ee jira. Isa san lakkaa'uudhaaf jechuudha. Walhubannee. Okay. It is length. Length isaa dheerinni isaadha. Represent maal bakka bu'a? Magnitude of vector bakka bu'an. Magnitude vector bakka bu'a jechuudha. Hanga bakka bu'u. Arrows point ya. Kallattii arrows point fakkeenyaaf point. Please stop pointing at me faayaan beektaa. Quba namatti laachuu quba isatti laalu arrown kun quba eessatti laataa jedhama. Akkuma agartan amma kanaas yoo asirratti quba eessatti akka quba laalutti eessatti kallattii isaa laataa jira. Karaa kana akkana laataa jira jechuudha. Isa achi garagaraa ilaalaa jiru kun kallattii isaa ibsa jechuudha. Walhubannee walagarree yaada. Ijaan osoo hin ta'in yaada keenyaan walhubannees wal barreessa. Walirraa barreessee yaada akka yaada walitti haa isiniin galtees barattoota irra deebi'ee clearly ifaan isinii godha. Saniifuu na gaafadhaa commentii jechuudha. Commentii irratti na gaafadhaa. By the way arraan tana little question jechuudha. I will give it to you guys. Saniifuu be patient and Allah is be strong. Jabaataniitis obsaas qabaatanii akkana dhaggeeffatan kan isinii dhaamuta. Gaaffii takka jechuudha qo'isii salphoo kanumaan isiniif barattoota kiyyaadhaaf ta'uu keessaniif I'm so happy guys. Na gammachiisanii maaliif asirratti gaaffii isin gaafadhu osoo hin gaafadhinu osoo isin hin gaafatinu naaf beektan jechaadha. Maaliif jennaan barattoota kooti waan ta'eef barattoota African quick learner akkuma maqaa isaa jechuudha. Isinis akkasumatti quickidha jechuudha. Fast learner karaa biraatiin barattoota African fast learner waan ta'aniif osoo hin gaafatanii gaaffii qabu na duratti deebisan deesan. Hoggaan emphasize godhee isin immoo hoggaan jabeessa isin immoo kana akka akkasitti hubatanii isin jedhama. Saniifuu a little question will be here. Be prepared for it. Saniifuu qophii qophatan jechuudha. Saniif pardon me. Sorry. The length of arrow. Kallattiin garuu arrow point bakka itti godhusan direction itti kan jedhan direction nu barsiisanii jira kana irratti deebiin nu barbaachisu. The length of the arrow represent dheerinni yookaan length isa sanii jechuudha. Kan bakka bu'u maali magnitude. If it is draw in scale kana yookaan scale goone jechuudha. Okay.
The arrow head ija arrow mataan arrowdha. Arrow kan nama please barattoota don't be confused with arrow yani jirti gaa'e bineensini isa ilbiisa xiqqoo ta'e arrow yani jirti sanii miti kan arrow kan jedhu arrow jechuudha san akka akkasitti naawwatan ilbiisa sanii miti kan inni himaa jiru xiyyaadha jechuudha kan akka akkasitti naawwataniin isiniif dhaama kanis mataan isaa qaba qabu maali kallattii bakka bu'aa jechuudha kallattii bakka bu'aa kallattii fiktariidha. Arrow tamiidha jaha qabdi na fakkaata eegessa kana fakkaatatti arrow xiqqoo takkaa jira sanii miti jechuudha sanii bookkasi naawwatan sanii hojii walitti sanitti hin fakkaanne jedhe. Okay, arrow sanii akka waliin fakkaanne jedhe arrow yaani jirti sharaaratti dhalooytu sharaaratti miti garuu sharaaratti fakkaatti xiqqoo malee sharaaratti walitti dhalaanii garuu I don't know ilbiisa san xiqqishoo takka sharaaratti dhalooytu garuu isanii sharaaratti ibisiin garuu completely adda adda jechuudha. Miila isiitti illee beeku I don't know miilli isii walitti hoggaa hidhamu I don't know kudhan ta'u kudha lama ta'u I don't know garuu hin beeku akkas bifa sana hangas akkan magaajee yaada. Arrow kan sanii ilbiisa akkas santu jira jechuudha ilbiisa xiqqoodha. Saniifuu arrow jechuudha innu saniin akka walitti isiniin fakkaanne jeeti. Arrow isinii mochuu himuu kooti osoo hin ta'in sanis arrow jechuudha kana bifa saniin akka jabeeffatanii fi isiniif dhaama barbaade barattoota African quick fast learner also African quick or fast learner kan jennuun jechuudha. Thus saniifuu therefore jechuudha. In order to draw the vector accelerate yookaan draw goonu jechuudha vectory and you must specify scale and include the reference direction in the diagram. To do this, you need to ruler to measure and draw the vector to correct lengths. Rulerii si barbaachisa jechuudha. Sarartuu jechuudha. Sarartuu si barbaachisa jechuudha. Sarartuu hoggaannu rule hoggaannu sarartuu hoggaannu bar seertuu jechuudha karaa biraatiin walumaa rule jechuun fakkeenyaaf amma seera. Ruler irri tana gaafatti bada rule hoggaannu amma fakkeenyaaf rule jechuun RULE hoggaannu rule kun amma seera. Kunoo irri kana gaafatti dhiyaatan naawunii ta'a amma rule kan naawunii ta'e maaliiti rule jenneen rule hoggaannu rule takkuma takkaa'u tan beekamne takka jechuudha seera article keessatti jechuudha. Kanaas part of speech kayyoo ingiliffaa keessatti bal'inaan barattanii ni beektan jeene yaada ingiliffaas kaayoo isin haala adda ta'e ni barannaa yoo isin yaada qabaatan ta'e yaada kaasanii san booda yaada keessan irratti dipeend taanee jechuudha kan hojjennu ta'a. Ruler hoggaannu sarartuu jechuudha ka seertuu jechuudha karaa biraatiin seertuu walumaa waliigallee ka qajeelchitu jechuudha karaa biraatiin. Okay, kana akkasiin naa hubattanii isiniif dhaama. The length of the arrow should be